Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nageenya keenya kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Kun sagantaa keessan sagantaa Maayaati. Maayaa Show baga wal agarreen isiniin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu. Keessummaan keenya har'aa Oromiyaa Bahaa dachii gootootaa fi wayyootaa lafa seenaa aadaa fi hodaa biyya artistoota gameeyyii kanneen akka Gaaddisaa Abdullaahii, Ali Mahammad Diimaa, Callaa Carcaree fi gootota lola jiisaan beekamu kanniisaan lolee lolchise, Roorroo Qolate, biyya Yaayyaalii Siree, Mucee Ahmad Mucee fi Ittisaa Roobaa, biyya pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa kabajamoo obbo Hassan Alii Carcar Onayituutti dhalatan. Isaan abbaa mul'ataa guddooti. Guddoon jechuun waan jabaa biyyaaf gumaachan ni baratan, ni dubbisan, ni barsiisan. Gaafa kutaa 12ffaa barachaa turan san dorgommii hogbarruu afaan Ingiliziin taasifame injifachuun gara biyya Ameerikaatti imalanii barumsa isaanii sadarkaa olaanaa barachuu danda'aniiru. Achiin boodas gara biyyatti deebi'uun Yuunivarsiitii Finfinneetti ganna 14 ol barsiisaniiru. Namoonni isaan barsiisanii simboo biyyaa tahanis hedduudha. Sirna federaalizimii qorachuun tooftaan kun bulchiinsa biyyaaf tolaa jedhanii warra akeekan keessaa nama duraati. Ministeera dhimma alaa keessattis tajaajilaniiru. Ambaasaaddara jalqabaa ta'uun gara Afrikaa Kibbaatti ergaman. Miseensa paarlaamaa Awurooppaa ta'uudhaanis qooda fudhataniiru. Isaan hayyuudha. Hayyummaan irraa ifee mul'atu. Ambaasaaddar Muhammad Alii keessummaa Maayaa Show har'aati. Itti dhiyaadha. Alaanis galateeffadha. Maayaa Showis alaanin galateeffadha. Na iyyafattanii na harkitanii asin dhiyeessuun kun naaf kabajaa guddaadha. Hayyee haa kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaan keenya har'aan nam jabaa Ambaasaaddar Muhammad Alii Jaaniini waa hedduu irraa barachuu as teenya. Hamma maayii sagantaa keenyatti nu hordofaan affeerraa kiyya. Yuunivarsiitii Finfinneetti eegaa barattan booda barsiisaa yookaan leekcharaara taataniiti tajaajiluu akka turtan keessattuu ganna 14 oliif kana odeeffadheetiin jira. Achi keessatti gaa namoonni isin barsiistanii bakkaawwan gurguddoo tajaajilan jiraachuu malaniiti. Waa gaarii na gaafatte takka gaafii akkana namni na gaafanne namootaan ani yeroo sun barsiisee sabjektii takka osoo hin ta'in taaka 2-3 barsiisee arraan tana bakka gurguddaa jiran yoonsi tokko illee maqaa sii dhabe mee waan irraa haa jalqabnu kabajamaa Warqinaa Gabayyoo amma kabajamaa Warqinaa Gabayyoo ministeera dhimma alaa ture asitti Itoophiyaa ministeera dhimma alaa sadarkaa guddaadha. Achirraa ammaan tana daayireektara guddaa Igaadirratti hoogganaadha. Taakka isa jee. Itti aanaa ministeera dhimma alaa ministeera deetaa turte Hiruut Zammana jedhaniin isiinis barattuu tiyya turte politikal saayinsii keessatti. Naalakkaa lama jee sadeessaa kabajamaa nama beekaa hayyuu ammaan tanallee hojiirra jiru Ambaasaaddar Diinaa Muftii barataa kiyya ture innilleen gurguddoo barsiiftan. Barataa kiyya ture ammallee Niiyoork Ameerikatti bakka bu'aan United Nation ka Itoophiyaadha. Tasfaayee Yilmaa jedhaniin ammallee ni jira. Barsiisaa barataa kiyya ture jechuun innis. Wal gaafattan isi na gaafatan hundinuu na gaafatan. Ambaasaaddara London tures. Waanni Shaawul. Masfin Shaawul. Waanni ture London ture. Ingilizitti bakka bu'aa Ambaasaaddara Itoophiyaa ta'e achitti hojjechaa ture. Yoon sii lakkaa'e namoota hedduu barsiiftan. Lama hanga 16 gaaf tokko taa'ee lakkaa'e. Ambaasaaddoroota ministeerota kataan isaan kun hundi warra jajjabaadha. Wanni maqaa isaanii yaadadhu. Gaashee jedhanii na yaaman obbo Muhammad Alii jedhanii maqaa bireedaan na yaamanii isaan kanaan ani bu'aadhaan jedhan kanan. Wanni biyyaafis gaariidha. Biyyittiinis isaaniitu amma biyya sossoosu jira hojjechuu jira jechuurraa si hima. Hedduu. Kuni bu'aa waan safaadhaan laalamu miti waan nama boonsu. Yuunivarsiitii Finfinnee gaafa turtanii kan odeeffadheetti federaalizimiin wal qabateeti waa dhadhaleessu turtanii. Okay. Laal
waan gaarii fidde dhugaadha. Yeroo Addis Ababa Yuunivarsiitii barsiisu Ihaadeeg biyya tana gizee qabatu konferansii tokko qopheessan. Eenyu qopheessee Jarman Frederick Elbert jedhu NGO tokko qopheessee political transformation irratti yaada dhiyeessaa jedhe. Yeroo coomsaati jechuun beekadhu. Ihaadeeg seenee baatii 2 keessatti. Yeroo sun ani federaalizim irratti xalayaa barreesseetiin artikilii barreessee konferansiif dhiyeesse. Federalizim Itoophiyaa keessa dhufu jira. Historical necessity dirqama seenaa ta'e dhufu jira. Namaa miti kafidu. Harki guddaan irraan fudhanne. Sirna federalizimii. Kanaafuu maayii irratti milkooytan. Awwaala isa dheetan yeroo jalqabaaf. Sirni apartheid cabee Nelson Mandeelaan kabajamaan pireezidaantii Nelson Mandeelaan mootummaarra dhufan. Anis ambaasaadara duraa ka Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti jedhee muudamee Afrikaa kibbaa dhaqee jechuudha. Yeroo sanitti jechuudha. Yeroo sanitti it was 1994 akka lakkoofsa faranjiitti bara 1994 Mandeelaan kan filatame. Anis kaniin ambaasaadara ta'ee akka haaraatti imbaasii ijaaree. Ambaasaadara jalqabaa South Afrikaatti jechuudha. Ta'ee anaatu dhaqee jechuudha. Ajaa'iba. Anis mee kanarratti gaa maatii keessanirraa suuraa takka argadheetiin jira. Ni yaadattanii kana? Yaadadhee. Kuni guyyaa sani hon? Guyyaa sun gaafaan dura dhaqe suni hogguun waraqaa muudannaa credential jedhaniin ittiin muudame. Hogguun Dawuu Afrikaa dhaqee Pretoria dhaqee Mandeel waan inni dhiyeessu waan inni dhaqee Cape Town dhaqee Mandeelaaf dhiyeessu suuraan tuni suuraa seenaa qabdu suuraan akka malee jaaladhu namichinis akka malee jaalatamaadha nama kabajaa qabu nama guddaadha nama beekaadha hogguu suni kana yaadadhe jechuudha suuraa tana. Guyyaa jalqabaa pireezidaanti Neelsan Maandeellaa wajjin wal argitan mee maal waliin jettan maal yaadattan? Wanni ni yaadadhu gun ani Maandeellaa wajji akkasitti kabajaan dhaqee hojii teenyu Maandeellaa ani waan Itoophiyaa gama Itoophiyaa irraa isaaf himuufin hawwii qaba. Immoo Maandeellaan narra waan Itoophiyaa haasawuu fi irra dubbachuu fedha. Nin ajaa'ibe waan haalaan na ajaa'ibse. Maali waan Itoophiyaa akkana ture Itoophiyaan akkanaa bara akkas turte akkana jecha eegana hami booda waan tokko inni na ajaa'ibe kan akkaase. Jeneraal Taaddasee Birruun jira hii na gaafate. Hayyee. Haalaan na ajaa'ibe. Waliin tura waan ta'eef. Jeneraal Taaddasee Birruun jira hii na gaafate. Hayyee. Jeneraal Taaddasee Birruu addunyaa tanarra hin jiranii. Jeneraal Taaddasee Birruu wareegamanii. Jennaan haalaan na dhagahame. Gaditti akkanatti qalbii kiyya onnee keessatti natti dhagahame. Jeneraal Taaddasee Birruu nama jabaadha. Nama haalaan biyyi xiyya Afrikaan kibbaa akka bilisa baatu. Nama gargaarsa guddaa nuu godhee. Anillee nu qoba qabdanaan jee. Kitaabaan katabe barreessa keessatti illee maqaa kaase. Leenjii kaniin fudhadhe dura. Gaafa bilisummaa uummata Afrikaa kibbaa uummata gurraachaaf qabsoofnu. Bakkaan dura qawwee itti dhawee baradhe barnoota fudhadhe. Finfinnee kolfee yeroo sun Jeneraal Taaddasee Birruu na barsiisee Korneel Taaddasee Birruu na barsiisee warri isaanii jiran hiije warri tokko ni jiran ijoolleen isaallee ni jiran jee haalaan gammadee kun waan ajaa'ibaatinatti waan Itoophiyaa irraayis seenaa dubbatee immoo yeroo sunitti ani wanni inni dubbateef wanni inni jee hunda barreesseetiniin asitti ergee wucci guddaa ministeeritti ergee gaazexaa irratti akka bahu. Yeroo sun gaazexaa irratti bahee ture. Ati gaa yeroo sun ijoolleedha yaadattu amata 33 jechuudha. Wanni nama dubbachuu jiru kun amata 33 ture jechuudha. Kuni waan ajaa'ibaati. Seenaarraa gaa hoggaan fi dubbisnu waa'een biyya Afrikaa kibbaa jaan kana keessattuu yeroon san yeroo ce'umsaa na fakkaata gaa. Warri adii fi gurraachonni the indigenous people jennu kuni namni asii deemee bakka
faranjiin itti qaraatu namni kaan qara'uu hin danda'u faattiin odeeffadheeti. Waan akkana wal qabatee wanni isiin qunname jira laata? Amma yeroon ani dhaqu apartheid ganaa caccabee hin banne yeroo ituu keessatti hin dhaqe. Yeroon ituu hin dhaqu sun keessatti namni gurraachi biyya sun keessa jiraachuun mana ijaarrachuun dhorka. Maaliif heeraa jira? Heerri jiru sun maali? Pretooriyaan magaalaa guddutti nama adii qofti jiraata. Namni gurraacha achi keessa jiraachuu hin qabu. Ijoollee qofaate ijoollee achi barsiisuu hin qabu. Uummata adiif hojjeteetuma hogguu sa'a 10 takka ga'e sa'aatillaa fi biyyaa bahuu qaba jechuu heerri jira. Yeroo naan dhaqe sun akkasuma ture. Uummata adii booda uummata kalarri jaanii jira. Uummata isaanirraa dhalate. Manni adiin uummata gurraacharraa yookiin uummata eeshaarraa dhalate. Kalarri jaaniin. Isaanis ganda kophaa qaban magaalaa kophaa keessa jiraatan. Gurraachinis magaalaa kophaa qaba. Magaalaa uummata adii keessa hin jiraatu. Bantustaanization. Akkamatti color discrimination jechuun bifaan gurraachaa fi adii jechuun namni kun discriminate tahee hoggaan an achi dhaqu wanni tokko na mudate maali? Ijoollee qabadheen dhaqe ijoollee qabadhuun dhaqu manni barnootaa nama gurraacha sun dura fudhatee hin barsiisu. Heeraa jira. Nama adii qofa. Amma ijoollee tana xiqqoona rakkise baatii 4-5 eegaa rakkadhe booda standing order ajajni tokko gabbu'ee Maandeellaa faarra ajajni gabbu'ee nama gurraacha akka mana barnootaa na hiixan yoo mana barnootaa naquu baattan laayisensiin keessan isinirraa fudhatamaa jechuu ajaja eega gad dabarsan booda akkasitti mana barnootaa illee ijoolleen argachuu dandeesse. Waan akkanaafaa jira waan akkanaafaa nu mudate immoo Dawub Afrikaan ummata cimaadha. Ummata gurraacha keessaaf ummata bilchaataadha. Ummata qabsaa'aadha. Maandeellaanis gaa ummata kana bilisa baasuuf akka malee qabsaa'ee amata 30 hidhame. Isaa wal arguun anaaf kabajaa guddaadha yeroo sun keessaafuu waan Itoophiyaarraa inni irraa dubbate irraa dhagayuun kanallee barreessee yeroo sunitti dabarsee nuuf seenaa dhalootaaf illee dabruu qabu jedhee yaada. Mee amma immoo kitaaba tokko harkaa hin qaba. Kitaabni kun Oromo Politics Reflection and Statement jedhuun namoota magaalarra ture gurguramaa ture. Ambaasaadar Muhammad Ali ja'a. Kitaaba kana keessatti daawwattoota keenya seenaa hedduutu jira. Gama artistootaan gama namoota siyaasa keessa jiran qabsaa'ota dur buleeyyii ta'aniin gumaachi isaanii maal fakkaata kan jedhu afaan Ingiliffaatiin barreeffamee dhaleeffameeti jira. Kitaabni kun tureera gabahee. As keessatti bikkaan aan hedduu akka irraa haasawatan kan hin fedhu waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Ahmad Taqii. Walquba qabdani dhiiroo wal beeytan. Suuraa tanallee nin beeka. Jeneraal Taaddasaa Birruutii fi Ahmad Taqii Rabbi rahmataa godhuu fi isaan lameenuufu. Ahmad Taqii wanni tokko wanni asitti dubbachuu fedhu gaafa Ahmad Taqii ajjeefamu. Gizee Ahmad Taqii ajjeefamu. Ahmad Taqii qofaa miti Elemoo Qilxuu gaafa wareegaman. Ani Ameerikaa irraa galeetiniin Ameerikaa irraa dhufeetiniin firaan gaafa dhajee galamsoo dhaqe. Hogguun galamsoo dhaqu odaa bultum xirroo bakka jaaniitti Ahmad Taqii Oromoo jecha qabsoof bahe Ahmad Taqii wajjin beektan isaaniif qabsoo Oromoo jalqaba hundeessee darajaa kana amma irra jiru kana akka nu gahan godhe. Yeroo sun yeroon ani galamsootti deemu Ahmad Taqii ajjeesanii galamsoo fidan magaalaa galamsoo. Magaalaa galamsoo fidaniitini poolis xaabiyaa jira. Poolis xaabiyaa biratti darban reefkasaa. Reefkasaa guu darban Ahmad Taqii reefkasaa kana namni marsee akka ilaala. Isa kana ni beeytaa jedhanii abbileessa isaa Muttaqii kajaaniin. Muttaqii Sheekh Muhammad Rashid. Muttaqii Sheekh Muhammad Rashid. Kuni Ahmad Taqii Sheekh Muhammad Rashid. Muttaqii Sheekh Muhammad Rashid kan irra guddaate. Isaan mana hidhaa keessa jira Muttaqiin kun.
Mana hidhaarraa baasan namicha kana ni beektaa jedhanii gaafatan kun eenyu jedhanii gaafatan reeffa isaa kun obboleessa kiyyaa Amattaqiiti jedhaniin. Suni Amattaqii gaafa sun akkasitti qabanii egaa ajjeesan booda achitti poolis dhaabbat darbanii fuudhaatii awwaaladhaa jedhanii nama awwaale keessaa tokko ana yeroo sun. Taaddasa Birruutiis ni beeka. Hariiroon isaanii maali lameen isaanii? Yeroon sunitti gaagizee qabsaa'an amma nuti sabboonummaa bar isaanirraa barre. Ani san dura sabboonummaa akkasiin qabu. Sabboonummaa akkasiin qabu baradhee biyya alaatti eeguun dhufu. Eegaa Amattaqiitii fi Amattaqii ajjeefamee booda Elamuu Qilxuu ajjeefamee booda sabboonummaan Oromummaan natti uumame keessattuu maaliif wanni qabsoonuuf yeroo sunitti yeroo sirna fuudaalizimii ture yeroo sun keessatti hangam takka uummanni keenya miidhaa isaan irra ga'e jiru. Isaan sunirraa maqaan isaa eenyu Jeneraal Taaddasa Birruu yeroo sun qabsaa'eef tanuma Oromoo tanaaf qabsaa'ee gizoota jedhaniitiin galamsoo geessanii achitti hidhaa ture. Hidhaa jechuun mana hidhaa keessatti hidhamee taa'aa malee ala bahuu ni danda'a. Arbanyooch bakka jedhanii fi bakka hoteela inni taa'ee bulatti dhuguu fi uummanni Oromoo hogguu dhufe itti barsiisu itti qabsoo itti himuuf achitti hin harka isa mataa isaa. Jeneraal Taaddasa Birruu. Qaamaan wal agartanii? Qaamaan soddaa kiyyaan agarsiisa. Amma ni jira soddaan kiyya. Amma ni jira biyya jira ni jira umriin isaa nama guddaadha. Isaatu hunoo namicha kana beeytaa naan jalakki hin beekuun jee. Taaddasa Birruu kaja'aniin barkanaa. Oromoo jecha qabsaa'u jiru. Qabsaa'u Hayila Sillaasee wal dhabee asitti hunoo hidhaa jiru. Qoomisir asitti jiru jee Taaddasa Birruu agarsiisa. Yeroo suniin an Taaddasa Birruu akkana zaate isaatis arkee jechuudha. Amattaqii taatu akkasittiin qabrii isaa irratti argame kitaaba kanarratti wanni kana fideef seenaa kana suuraa tana achii fideetiniin akka asirra bu'u godhe. Hayyee ka hedduu takka ulfaadhaan jaammas irra deebi'ee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kitaaba kana akka carraa yoo harkattan akka dubbistan gamanumaan isinaaf feera seenaa namoota gurguddoo hedduutu keessa jira kanneen akka Baaroo Tumsaa, Elimuu Qilxuu, Waaqoo Guutuu. Hedduu kan inni irraa fixuu hin dandeenye yerootu nama daangeessaa malee silaa irraa haasa'uu dandeenya. Ammallee waa hedduu irraa haasa'uu deemna kanaafuu itti dhiyaadhaan isiniin ja'a. Kitaaba ni dubbistanii hin dhageega. Inumaa gama kitaabilee tiyaatiriidhaan wal qabatanii barraan kana akkam beeytaniin odeeffadhe. Thank you. Galatoomi. Ani kitaaba adda addaa yeroon kutaa 11 fi 12 cirootti baradhu. Hayyee. Kitaaba keessaafu kitaaba amma Sheekispiir faan kataban. Hayyee. Kitaaba Sheekispiir katabe keessaa kitaaba yeroo sun faranjiinis nu barsiisti. Faranjiin Ameerikaa irraa dhufanii piiskool jedhaniini isaaniitu haayiskool nu barsiisa. Afaan Ingilizii isaaniitu sirrii nu barsiise. Yeroo sun kitaaba Sheekispiir amma kitaaba akka Julius Caesar. Qeesaar jedhan Julius Caesar fa'aa seenaa isaa guutuu dubbisee qoma keessaa hin qaba. Ammayyuu jechuun inni irraanfadhu. Inni irraanfachuus hin qabu maaliif gizeen hamilee qabu irra deebiitiin faatu dubbisa. Kitaaba Sheekispiir akka hunooti Julius Caesar fa'aa akka kitaaba ammas The Merchant of Venice. The Merchant of Venice. Kitaaba sun akkamta akka kitaabni sunis harkisa. Kitaaba sunis ni dubbisa. Kitaaba ammas jaalala akka dargaggeedha. Roomee and Juliet. Faa sunis irra fiineetuma dubbistee qomatti illee walaloo fi gadaloo isaanii qabanna qoma mataatti illee qabanna. Hangamta akka waan litireeshara kana jaalala qaba. Ammas Hamlet jedhanii jira. Maakbeetii jira. Midsummer Night's Dream jira. Midsummer Night's Dream jira. Takkolleen isin naaf leeqa. Yeroo sun yeroo hamilee qabnuu fi yeroo dargaggummaa yeroo sammuun keenyaas banaadha. Kitaaba sun dubbisuun maana fayyade. Yeroo kitaaba sun an dubbisee kifilii 12 gayu dorgommiin takka dhufte. Dorgommiin tokko afaan Ingilizinyaatiin. Dorgommiin sun maal jaa taayitiliin isaa maal jaa
the role of youth in nation building. The role of youth in nation building dorgomaa jaanii barreessaan dorgommiin takka dhuftee nu dorgomachiisan. Achirratti nama 60 akkana. Achirratti waan Ingilizeenyaa kana jaaladhu katabe jecha achirratti tokkoffaa beetiin waliin Ameerikaa dhaqee suni. Filatamee Harargee keessaa filatamee American Field Service Program jedhan Ameerikaa dhaqee New Yorkitti kan hin baradhe siin jiru yeroo sunirraayi faayidaa naa godhe jechuun literaashariin kun idin jaalladha literaashariin dubbisa akkasumatti illee kitaaba amantiis akkanumatti dubbisa. Kitaaba amantaa kan hin dubbisne hin qabu. Kitaaba musliimaa ammaa amantii kiyya guututti dubbisee irra deddeebi'ee hiikaa isaatii wajji baradha. Kitaaba baayibilillee irra deddeebi'ee baayibil dubbisee baayibil guutuu oggulamaa 3 dubbisee sirritti kitaaba amantii kiristaanaatis beekee jechuudha. Kitaaba Yahudaatis dubbisee kitaabni Yahudaa akkami jiraa jechuu nin dubbisa maali kuni fedhii waan hin qabu jecha ani yeroo hedduu kan hin dabarsee barreessuu fi waa katabuu fi waa dubbisuu irratti. Ajaa'iba. Hedduu takka gaa silaa yerootu nama daangeessa haa malee waa hedduu irra haasa'uu dandeenya jeetiin amana. Ambaasaaddaran ta'a jettanii guyyaa takka niyyattanii yookaan yaaddanii beeytanii. Anki jibu ambaasaaddaraan taajee ni jenne immoo ministeera dhimma alaatiin taajee ni jedhe. Ministeera dhimma alaa gaafaan yuunivarsiitii barsiisu maalirratti barsiisan African political system sistema Afrikaa keessa jiru bulchaa dippiloomaasii Middle East dippiloomaasii irratti barsiisa. Yeroo gaa dippiloomaasii irratti barsiistuu fi kana gizee barsiistu numa hawwita. Ogguu ambaasaaddaroota televezyiiniitti agartu kabajaa isaan qabanii fi akkaataa isaan ittiin jiraatan ogguu agartu siloo ambaasaadara ta'e numa hawwita. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru turtii keenyaan waa hedduu barachaa akka jirtan abdii guddoodhaan qaba. Ammallee hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa kiyya itti fufna. Dhimma Abbayyaa yookaan the case of Nile jaan kana wal qabatu kana nama awwalaa eegalee waa hedduu irratti barreessaa artikloota garaagaraa barreeffamoota qopheessaa akkasumattis immoo fuuldura bahanii namoota warra biyya alaa dippiloomaatikalii amansiisuudhaaf yaalaa turan keessaa nama tokko akka taatan quban qabaati. Mee waanuma tokko osoo irra nu keessanii keessumattuu immoo ammaan tana Abbayyaan xumurame sadarkaa hedduu keessa ta'ullee qooda qabda waan ta'eef maaltu isinitti dhagahame? Laal bara 1,000 fi akka faranjoota lakkoofsa faranjoota bara 1992tti amata 33 dura jechuudha. 34 kana dura ministeera dhimma alaa itti gaafatamaa North Africa and Middle East kaaba Afrikaatii fi jiddu galeessa bahaa achirratti gaafaan Director General ta'ee hojjedhu. Maal jedhanii na filatan nama 4 nuti waan bishaan Abbayyaa irratti deemaati Gibsii wajji haala mijeessaa nuun jaan mata duree taati ol aanaan mootummaadhaan ni dhaqa isaan dura deemaati haala mijeessa advance delegation ta'a dhaqaati waan bishaan Abbayyaa kana irratti dudubbadhaa nuun jaan. Ogguu suniin dhaqee Gibsi Masri biyya Gibsii ogguun dhaqu yeroo suni kaniin Gibsii sarkee sun duran agarree ogguun dhaqu nu fuudhanii akkam nu godhan manni Gibsii pirootokooliin fuudheetanii bakka piraamiid jiru nu geesse. Bakka piraamiid jiru ogguun nu geesse sa'aa takkaa fi sa'aa 2 jidduu fiilmii tokko nu garsiise. Dokumentarii fiilm. Dokumentarii fiilmiin sun maal jaa Sight and Sound. Dokumentarii fiilm Nile. The Nile River jaa. Sun irratti fiilmii nu garsiisan. Fiilmuma Abbayyaa irratti nu garsiisanii achirratti jecha takka irra deddeebisan dhaadannoo irra deddeebisan maali? The Nile that created Egypt will not be allowed to destroy it. Abbayyaan Nile ha Gibsii uume
deebi'ee akka balleessu hin hayyamnuu jedha. Ajaa'iba. Filmii sun irratti hogguu akkana deddeebisan. Suni wanni kun maali? Bakka biraattis maal jedha? Abbaayaa kana bishaan naayilii kana irratti Gibxiin walitti maal jedhaniin gaa sentimental attachment walitti hidheenya haa qaban maalirra beeynaa litireecharii 10,000 oliitu walaloo fi yadaloo qofa 10,000 oliitu Gibxi irratti bishaan Abbaayyaa kana irratti fi Siinaay maali maqaan isaa Aswaan Daam irratti barreeffame. Hangan takka uummanni Ijipti bishaan kanaa wajji walitti hidhaa qabanii jiruuf jireenyi isaanii kanatti rarra'a. Dokumentiin achitti katabame kitaabni katabame marri waan osoo Abbaayyin dubbanne waan bishaan Naayil osoo hin dubbanne tokko hin jiru. Qaamaa qalbii qaama isaa guutuu jiruuf jireenyi isaanii kanarratti rarra'a. Ajanitti propagaandaa achirratti nu garsiisan. Ani kana eegaan dhaga'ee boodaan gale. Galeetiniin waan Abbaayyaa kun hogguusuun waan Abbaayyaa itti yaadee waan Abbaayyaa kanarratti katabu bishaan Naayil river irratti katabuu jalqabee jechuudha. Jalqabuu qofaa miti gaafaan paarlamaa seenillee filattoota paarlamaa jiru miseensa paarlamaa leenjisaatiin ture jechuudha waan bishaan Abbaayyaa kanarratti. Namni amma gaafsuun leenjisuun fudhate ammallee ni jiran. Yoo dhaganillee bishaan Abbaayyaa kanarratti sanbooda gizeen paarlamaa jirus maalirratti hin barreessa Naayil dippiloomasii bishaan hidhaa haaromsaa kana Abbaayyaa gizee jalqaban Gibxii wajji hudduu wal dhabiinsi waan ture jecha ammas mariin adda addaa waan ture jecha marii suniin gargaara jee achillee dhaquu baadhu taa'ee artikilii adda addaa bishaan Abbaayyaa irratti kan hin barreesses ni jira. Kuni kanaas hirmaannaa hanga humna kiyya hanga dandeettii tiyya bishaan Abbaayyaa kana irratti kontribuut godhee. Hogguun galee mee bishaan Abbaayyaa irratti kitaaba Itoophiyaa keessa katabame gijeen jee barbaadu ka Gibxiiti wajji walitti yaaduu kitaabni hin jiru. Kitaaba Abbaayyaa kitaaba tokkoon arge. Kitaabni sun kami 1999 eenyu katabee Geetaachoo Waliyyuu Kajaaniin yaa Abbaay Mazaz kitaaba jiru qofa. Walaloo hoomee songs gizeen barbaadu 4 moo 5 malee hin jiru. Compare what Egyptians isaan kan isaanii faana gaafa wal bira qabdan ilaaltan. Wal bira qabdu yeroo sun nuti sambooda gaa naashinaalizim dantaan biyyaatii fi fedhiin biyyaatii fi bishaan Abbaayyaa kanarratti namni barreessuuf jalqabe kunis wanni yaadadhu tokko bishaan Abbaayyaa waan kaaftee jechuudha. Dippiloomaasii wal qabatee namni sila ambaasaaddara ta'uu qabu tokko yookaan ambaasaaddara ta'e tokkorra maaltu irraa eegama? Nama akkamii ta'uu qaba? Maaliin tola yoo jenne hoo? Gaafii takkaan inni nan gaafanne akkanatti waan gaggaarii na gaafatte jiraadhu namni ambaasaaddara ta'uu fedhu if qopheessuu feessa dura waa dubbisuu feessa. Maalirraa dubbisuu feessa? Waan dippiloomaasii irratti rarra'u, waan seenaa irratti rarra'u, waan ikoonomii irratti rarra'u irraa bal'isee ambaasaaddar karaa lamaan ta'an. Tokko bakka mangistiin itti si muuddee bashuma muudamtee ramadamtuu jira. Ambaasaaddara keeriyer, ambaasaaddara professional ta'ee ministeera dhimma alaa keessaas hojjetee barnoota amma akka reefu ennuu PSIR fi international relation international economics baratee nama sadarkaa sun guutuu ta'ee nama ramadamuu jira. Lameen irraa maaltu eegama? Lameen irraa maaltu eegama? Ambaasaaddara guutaatee ta'uu feetes all round knowledge. Attribute jaanii kana diplomatic attributes. Ati isaanumaa kana qabattee dhuftee hin beeku. It is called diplomatic attributes. Diplomatic attribute jechuun kana faadha. Ammas miidiyaa akka ammaatti niyaamtee na gaafatte kana miidiyaa irraa shaay awwee godhuun feesisu biyya namaa jirta waan biyya Itoophiyaa barsiista. Miidiyaa sitti dhiyaattee miidiyaan hogguu si gaafate gaafiif deebisuu qabda waan biyya keetii. Gaazexaa irrattis barreessuu dandeessi barreessuu qabda. Afaaniin dubbattee komitee warra biyya amansiisuu feetes dubbattee kana hundarratti nama qophaa'ee meentaalii qophaa'ee afaanittis qophaa'ee
ambaasaddarummaa hootee biyyallee bakka gaarii bakka bu'aatee biyyaafillee bu'aa fida maqaallee biitinii harkatte jechuudha. Hayyee hedduu takka gaariidha. Biyyoota meeqatti ambaasaddara turtan? Alala biyya ambaasaddara ogguun turu yeroon Afrikaa kibbaa dura dhaqee teessoon tiyya Piriitooriyaa magaalaa gudditti muummitti Dawuu Afrikaa haa taatu malee biyya naannoo Afrikaa kibbaa jirtu irrattis wakiilinnaa fudhadhee achittis ambaasaddaran ture jechuudha. Akka Namiibiyaa akka Lesotho jedhanii jirti lama Botswaanaa sadii Swaziland afur biyya kana irrattis ambaasaddar accredited to these countries bakka biyya kana achirratti deemeetiin waan gama Itoophiyaa kana irraa dubbanne jechuudha. Hedduu ulfaadhaa osuma haasawinu gaafii takkaatu silaan gaafadhe jeetiin ni jedhee obboleessa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa awwala yookaan ka jalqabaa kan ta'an Hassan Ali obboleessa isaaniitiisin. Ana obboleessa isaanii hangafa. Hangafa? Ana hangafa isaati. Anaa fi Hassan jidduu dhiira lamaa jira. Hayyee. Hassan dhiira keessaa nuu quxisuudha. Hassan yuunivarsiitiis gaafa nan barsiisu innis yuunivarsiitii barate. Hassan Ali nama cimaadha. Nama sabboonummaa qabu, oromummaa qabu, itti dhagayamu. Nama haalaan illee qabsaa'ee. Gaafaan ani ambaasaddara tahee Dawuu Afrikaa deemu innis pireezidantii Oromiyaa ta'ee as filatame. Ajaa'iba. Lameenuu. Mee dhaamsa barbaaddan dhaamaa fi pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ka jalqabaa kan ta'an obbo Hassan Ali obboleessa isaaniiti jechuudha. Maayii irratti waan isin jechuu barbaaddan osoo kana je'ee akka dhaamsaattis ta'uu danda'a. Wanni hafe wanni takka illee wanni hafe hin jiru waan hunda guutuutti na gaafatte wanni takka dhaamsuu dabarsu namni tokko waa sadii irraa tokko dhabuun qabu. Sadeen. Tokko nama seenaa dalagu ta'uu qaba. Takka. Seenaa hoo dalagee nama seenaa guruppii takka keessa jira jechuudha. Yoo seenaan dalageen immoo nama seenaa barreessu ta'uu qaba. Nama seenaa barreessu. Yoo nama seenaa barreessullee ta'uu dadhabe nama seenaa dubbisu ta'uu qaba. Sadeen kana keessaa if dhabuu qabu namni tokko. Namni tokko hoo sadeen kana keessaa if qopheessee sadeen kana keessa jiraate namni sun jiraate jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma nama reefu jalarraa qabee dubbisaatiin as gahee jedhu dubbisaatiin as gahee itti laffa'eeti itti dararameeti itti rakkadheeti gizee rakkooti itti beela'uuneetini barannee sadarkaa kana geenye malee akkanumatti laaftuun sadarkaa kanarratti namni shumataan nu kanneen jiru. Ittiif qopheessaa waan ta'uu feetanitti namni kun ittiif qopheessuu qaba. Akkasitti waa dubbisee waa qoratee qorannoos godhee yoo jiraate ani gaarii na fakkaata. Itti fayyadamaa jechuun fayyadamaa. Hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa umrii dheertuu fayyaa guutuu isiniifaa kan nu kabajanii daawwattoota Maayaa Shoo illee kabajuudhaan istiidiyoo keenyatti argamuun keessumattuu immoo guyyaan kun guyyaa seenaa qabeessaadha. Kan dadhabbina keessaanii dadhabee osoo hin jedhin as istiidiyoo Maayaatti argamuudhaan muuxannoo fi mudannoo isaanii beekumsa isaanii waan nuuf qoodaniif hedduu takka maqaa keessaniinis irra deebi'ee galateeffachuun barbaada. Hamma torbaanitti torban gaarii isiniin jechaati. Wellee ittiin bohaartanii weellisaa Leencoo Guddinaa wajjin baandii Maayaa waliin akka irraa bohaartaniin isin affeera. Hamma maayyiitti turtanii waan na dhageeffataniif waan na daawwattaniif ulfaadhaa alla magantaa isiniin jechaa hamma torbaanitti torban gaarii isiniif haa ta'u.